kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa amma yeroon kan yeroo odeeffannoo ispoortii simbiraan geennuudhaatiin odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa qindeeffatee kan jiru Darajjee Raggataatu simbiraan ga'a. Leellifamummaan isaa dabalaa kan dhufe Premier League Itoophiyaa tapha torbee 22ffaa irra kan ga'e yommuu ta'u kamisa taphoonni lama taphatamanii jiru. Haaluma kanaan magaalli Bahar Daar Hadiyaa Hosaayinaa waliin taphachuun galchii malee yommuu xumuran Itoophiyaa Madiin immoo magaala walqixxee keessummeessuun 3-0 injifatee jira. Jimaata har'aas taphoonni lama kan taphatan yommuu ta'u Faatil Kanaman magaala Adaamaa kan simatu yoo ta'u magaalli Hawaasaa immoo kilaba sadarkaa gadii keessa jiru kan Baraachee Duraanuu kan keessummeessu ta'a. Odeeffannoo biyyaanaatiin Shaampiyoon Liigii taanee tapha guddaa Awurooppaa kan ta'e tapha Awurooppaa Liigiidha. Haaluma kanaan taphoonni afur kan kaleessaa kan taphataman yoo ta'u Rooman AC Miilaan waliin, Maarseen Benefikaa waliin, Liverpool West Ham waliin, Atlaantaan immoo Liverpool waliin taphatee jira. Tapha marsaa xumuraa Awurooppaa Liigiin garee Daani'el Deeresin durfamu Rooman dirree isaa Room Olompik irratti AC Miilaan simachuun daqiiqaa 12ffaa irratti galchii jalqabaan Meesiin galchee fi akkasumas daqiiqaa 29ffaa irratti Paawuloo Daayibal galcheen qabxii dhaqaa galaa 3-1 injifateera. Tapha birootiin immoo Maarseen Benefikaa waliin taphachuun lama qixa ta'uun gara yeroo dabalataatti deemuun ma irratti peenaalitiin gargar bahanii haaluma kanaan taphattoonni Benefikaa lama Aanjeel Deemeriyaa fi Antooniyoo Misiliivan Antooniyoo kan jedhaman peenaalitii rukutuun galchitti jiru waan hin dandeenyeef Benefikaan olaantummaa Maarseen Awurooppaa Liigiin ala ta'ee jira. Tapha birootiin West Ham fi Bayer Leverkusen taphatan irratti kilaboonni Jarmanii fi Awurooppaa birootti daddarbanii injifachuu kan dadhaban Bayer Leverkusen yeroo 44ffaaf mirgaan gale. Gareen Jaabii Alonsoon durfamu Bayer Leverkusen tapha dhaqaa galaa 3-1 West Ham injifachuun liigii Awurooppaan ala taasisee jira. Darbees Atlaantaan Liverpool kan keessummeesse yoo ta'u goolii takkitti Mohamed Salah galcheen carraa taphaa jijjiiruuf kan yaale gareen Jurgen Klopp osoo milkaa'in hafe. Tapha liigii Awurooppaa marsaanuu jalqabaan gareen Jurgen Klopp Liverpool dirree Anfield Road irratti Atlaantaa kan keessummeesse irratti 3-0 kan injifatame yoo ta'u tapha dhaqaa galaa kanaanis 3-1 Liverpool liigicha Awurooppaan ala ta'ee jira.